namni xiqqishoo akkana miidiyaa irra beekamu miti namni miidiyaa irratti hin beekamne nama wajjin jiraatu kophaa hin jiraatu. Kanaafuu hanga waliin teenyee waliin taphanee keessummaa akkasitti gisee deemtee fa'aa booda namni immoo halkan saafaa waliin. Hanga san immoo feesbuuk irra waan turuufin akkasitti isin jalaa ture dhufu. Na hubattan jeetii yaada. Namarratti amma fakkeenyaaf bettee asirraa akkanatti akka malla dubbachuu jiru kana dubbachuun wanniidha. Namni kun ni ulfaata. Sanumaa fi malee hedduu walla natti kara feesbuukaatiin ishee ilaanis waa hundaanuu soortuuf jira ni beektaa kara feesbuukaatiinis akkuma ta'etti tiwiiteera kan kee qofa hin qabne malee walaa instaagiraamaa feesbuuka keetii suuraatan teetturre jiraa'u suuraa ta'erra kaadhee akkanuma bas namni hundinuu ni beekaa. Thank you obboleessa bareedaa obboleessa akka kee jaalatu qabaachuu waan guddaa. Kama hedduu jaalannaa dumaashi teenyallee hedduu jaalannaa. Amma warri biraa maal beektaa? Namni biraa akka keenyaatti miti hawaasummaa irratti kopha galaa namni biraa kuni kopha gala. Nama wajjin akkatti hin qabu. Guyyaallee banateetuma seenee maarree jaa. Nuti amma hawaasummaa amma nama guyyaa hawaasummaan qaba nama wajjin takka waan bakka hedduu takka fa'aa nama dhukkubee fa'aa deemtee gaafa takka maal gootaa. Wanti illee takka hawaasummaa waan qabnuuf hawaasummaa irratti yeroo ati barbaachisan takka irratti haati seenuu hin dandeenye ijoolleen teenyatuun immoo sa'a hajaan jirtutti yoo dirqama taate silaa dirqama ni dhuftaa gosa ni seenta namni si hubate. Seenaa galatoomi carraa nama biraatiif kan hin okke. Inshallah hedduu ulfaadhaan ol nukuu keessanii hedduu galatooma baay'ee isin jaalanne isin hundumaa. Hayyee maami. Assalamu alaikum zamme. Waalaikum salam nagami. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagadallah. Alhamdulillah. Yaada Abdul Kiram. Ayyaadaan qabu bakka amanuma kee kan ol seenet makumatu salamta si gaafachuu kanaafu baay'ee akkana dagame zamme. Thank you Habibu ya mami. Galatoomii bulu. Ayyi salaam alaikum zamme. Maalif garuu welcome. Assalamu alaikum. Nagami. Nagiya fayyame. Alhamdulillah ballo rabbi ijoollee isaa. Ijoollee Harargee ba'aa Harar. Haya. Adareeyyoo. Adareebiyyoo. Nagee qabda ati fayya qabda. Nagaa wallahi ballo rabbiiti. Zammee baay'ee si yaalanna wallahi namaan hedduu miidiyaa kanarraa dinqisiifadhu tokko si. Thank you. Yaada babbareedaa yaada biqaa yaada barnoota dhaloota fuulduraatiif illee barnoota ta'uu nu kan nu birita. Thank you. Barnoota islaamaa namni mana barootaa dhaqee barreetiin sirraa argachuu jirra. Thank you bulu. Akkanumatti nu jabaaduun siin jaa wallahi zammee qiyya. Naa galatoomii obboleessa kiyya bareedaa. Ayyaati. Gaaddisa. Nagami. Nagaa fayyaadha. Alhamdulillah. Posto dansa. Waashi maru. Ya fisani. Alhamdulillah. Inji tesunu nagaa nagaa. Jarreena. Carraa nu kennuu keetiif hedduu galatoomi gaatu maashi. Galatoomee tullee. Irra sababaatu maashiitiin carraa likitti argannee jirra. Argattan ganallee. Piroofaayila dhalaa godhadhee ol beetiin zammee nama dura naallolee na buuse hambaane. Hidhii takka irra kaadeetiin zammee ni yaadattaa guyyaa hidhii jettee. Aboo wadaltichaan marraa bu'inaan jettee na darbite sirraa. Amma asirratti maaltu jira beektaa obboleeyyi amma waan isin himu takkaa jira. Namni miidiyaadha. Amma maaruungaa dhalaadha. Namni dhalaa kun
gara jabeenyatti fakkaata waan nagalchi tana maal gisee jiru kana yaada namaa kan kabajuun osuma jiru nama kana hundaaf carraa kan ta'e amma dandeessu. Sirriidha. Amma isin na jabeessuudhaaf nama jalqaba na jabeessuudhaaf jiru fakkeenyaaf warra durarraa kaasee na jajjabeessurraa keessatti nama danda'a durarraa kaasee namni viidiyaa fayyadamu waa hunda ni agarraa beeka akka waa hin agarree namni fakkaata malee ni agara yaada namaas ni agara hatta giseen viidiyoo poost godhe yaada namni naa kan ni ilaala hunda kanaaf immoo deebisuu ni dandeessa hin dandeessu akkasii waan. Nuti akkas nu godhuu keetiif odduu das nu jaa nuti itti bu'aarraa ni barbaadame. Kanaafuu namni yaada bareedaa tokko nama tokkoof guyyaa tokko amma fakkeenyaaf isin ta'in isin guyyaa hunda tokko taanilaa lafa fitan namni biraa tokko gaafa nama tokko irratti waan gaarii takka tola dalage namni na hordofu kun guutuun akka mataa isarratti tola dalagetti amanee fudhachuu qaba mucaan kun poozitiivaa ilaalchi isaa poozitiivaa jee akkasii amanuu qaba. Amma fakkeenyaaf amma yoo kanatti isin hunda neenee amma fakkeenya yaada irraa baase jee saan nuuni geesse obboleeyyame isinummaan murteessaa. Saa wal nuun geessu sirriidha. Carraan waan wal nuun geenyeef nuti nama homa meeqaa seelataa? Kanaafuu jalli kun hundi gocha nan godhu kana akkan isarratti raawwadhetti amanee fudhachuu qaba. Yoo nama tokko akkan isin hunda kabaje. Yes. Sanifu namni isin miidiyaa kanarratti anallee yoo ta'uu baate nama biraatillee yoo jaallattan namni isin jaallachuu qabdan nama poozitiiva jaallachuu qabdan nama poozitiiva giseen jiru nama ilaalcha gaarii namaa qabu nama kabaju kagartee hojii kana keessatti nama fakkeenyaaf galgala irraa giseen taa'u usee viidiyoo banee wayin ta'a isinin intarteenti godhu jira asumaanuu haati manaa kiyyaleen akka hubattuuf waan hin barbaadu. Isin bashannansiisu jira akka isin bashannantaniif isinis immoo sappoorti na gootan waa lama baqatan. Nutillee intila san sirra kun barbaannu siif hubanna. Yes akkasitti akka naa hubattan amma fakkeenyaaf osoo hin taane qoblaa tapha keessaa barnoota baay'ee harkachaa jirra. Akkasitti ilaaluu qabda amma fakkeenyaaf giseen dubartii galchuu amma fakkeenyaaf ijoollee ta'e biyya arabaa giseen galchuu ta dubartii itti yaadeeti amma namaaf hin galu ta'a malee ani itti yaadeetiin galcha. Hoggan ijoollee tana galchuu dhaamsan qabaaf dhumarratti gisee hundu. Dhaamsa kiyya maal? Dalagadhu akkana ta'e hin sobamin namni gisee dalagatee jijjiirame sanboota jabaatee gad dhaabbata jecha jettu jecha hoflaa wanni dura aansuuf heerumtee tuqamtee maariyya kana ija'uuf akka namni qaamaa qalbii waan kanarra kannee nama kana dhaggeeffatuuf namni yoo hin bohaarre gorsallee sirraan fudhatu. Akkasii wal keessatti nama dura bohaarsuu qabda. Akkasitti tolte. Yaa bohaarsuu qabda taphachiisuu qabda jeetiin amana waan goggooyituu akkanumatti qaxitaa nama dhufan kun sirrii miti. Intarteenta wal godhaa wal bashannansiisaa wal gorfachaa wal hubachaa deemuu qabna jee nama amanuun. Ati maa akkana taatallee namaan joonfadhu. Namni akka fadhe ta'uu danda'a garuu yoo wal dhageenye namni kun nuuf sirraa jee waan hin amanuuf dubartoota carraa hedduu wanni kan nuuf illee sababa saniiti. Amma fakkeenyaaf ilma dhiiraa akka kiyyaa tokko akkan ijoollee ta'e dubartii itti qoosu kanatti yoo itti qoosanii yaara. Waan kana ni agare gaaf tokko gurbaa tokko giseen itti qoosu saayibuma ittiin qoosen qoosa. Namoonni hedduun saayikooloojikaalii qaban akka waan ati gartee isaan kana caaltee isaan kana attaak godhuudhaaf. Ifii gadi ilaaltee negatiiva fudhata. Akkamitti kana kun maaliif seete? Hasiin jiru jira. Si galee? Akka waan ati isa tuffatteetitti. Akka isa tuffadhee ani isa caalee dhiira akka kiyyaatiimi. Ilaalcha negatiiva isaaf qabutti akka fudhatu jira. Kanaafin yeroo hedduu ijoollee dhiiraati wajjin kominikeeshinii asirratti isaan wal kabajumaa fi waan takka yaada isaanii irraa baasuu gisee takka gartee rakkoo kanaatti jira zamaanoo rakkoo takka hin qabafaa. Gisee waan akkanaafaa jaaniin isaanii wajjin wanni godhufan. Because dhiirtee hedduu akkana hordoftu ni beekama miidiyaa kanarratti dhiiraan hordofa. Parsantii guddaa dhiira. Koomantis ni ilaala. Nutilleen si hubanna kana hunda haati gootuuf nu bohaarsuu fi ittiin fataa yenneeti nutilleen osoo hin dabbaramne. Angati seenteen gabaatutti teenyeessi wajjin gammachuudhaan jaalalaan. Maaliif awwaan kana godhuuf akka dhiirtee hedduun nu hordoftu waan hin beekuuf shamarran
godhe keessa piik godhe isaanii hojii haasawee qofallee isin bakka kiyya buutanii na wajjin akkasi bu'aaru danda'u godhan because nama dila kana. Nutilleen akkasumatti bakka kee buunee sirrii akkuma ta'etti